Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon sagantaa keenya isaa yeroo hundumaa roobii walii wajjin Waaqayyo waaqeffannu, Waaqayyoon kadhannu, sagalee isaa walii wajjin barannu amma jalqabnee jirra. Obboloonni fi obbolootonni biyya keessas biyya hambaa jirtan hunduma keessan nagaan Gooftaa lafa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkuma amala keenyaarras faarfannaa qabannee dhufneerra. Faarfannaa kun nuuf qopheessu yeroo hundumaa na wajjin kan jiru qomoon jira. Faarfannaa kanaan erga Waaqayyo waaqeffannee booddee Waaqayyoon kadhannee waan Waaqayyo nu barsiisu walii wajjin hirmaannaa. Waaqeffachuudhaaf qophoofnu, amantiidhaan dhiyaannu. Waaqayyo karaa tokkos karaa lama sin dubbata waan ta'eef karaa kana siidhaa keenya ni kaa. Gaaffii keenya deebisa. Waaqayyo nutti dubbata, nu barsiisa, nu hubachiisa, nu gorsa, nu qajeesha, ni uffata waan ta'eef Waaqayyo duratti dhiyaannu. Warri galtoonni jirtan Waaqayyo sin haa eebbisu. Hiriyoota keessan bira akka ga'uuf immoo viidiyoo kana sheer godhaa. Mee faarfannaa kana waaqeffanneetu Waaqayyoon kadhanna. Sanaaf du'atti oolate dhugaa kee naalaaree yamadda gaaddisa waa'ee keessa rakkootu beektu na waamte jaallate maaliin ibsu sanaaf du'atti oolate. Keen alaaree yamadda gaaddisa utuu sintaane annamarraan ta'u maqaan kee utuu sintaane annamarraan ta'u sanyiin koo bargamni koo as danfannee jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo tabarsaa buuksitee nama joraa kunuunsitee an sanyiin koo bargamni koo as danfannee jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo. Tabarsaa buruksitee majoraa kunuunsitee naaf gootee olmaadhu kan keenya raannu siif malaa galatee naaf gootee olmaadhu kan keenya raannu siif malaa galatee. Galgallee gaddaa'eroo dheeratu waan jiraatan hin fakkaatu fi rakkarraa sin baay'atu harkina yaada teessumaa tasattaanee yaadni hamaa. Galgallee gaddaa'eroo dheeratu waan jiraatan hin fakkaatu. Rakkarraa sin baay'atu harkina yaada teessumaa tasattaanee yaadni hamaa. Jecha keen galaanarraa
fada abaku singalate fada singalate fada singalate fada singalate fada olman kena rabukule akamin bsure kananjiru sarareke walaka nama sefarfatu ka karareke tafiga Amen, amen, amen. warra sewagesu duka karareke tafiga yorra terrate kodangalasa koinratu Amen. kanko hindursu Hallelujah. asan galata sifabayatu isani dadabe gote humne ko kaharu isani dadabe gote humne ko kaharu Gooftaa kanaaf dhimma koon sitti dhiisa koodi koomoo kana ansa waaqessa yoorraa teerrate godaan galataa koinirratu kan koo hin dursu arsaan galataa sifa baay'atu galanni kan siif ta'u kabaji kan siif ta'u sagadi kan siif ta'u waaqeffamuun kan siif ta'u aarsaa foolii gaariin kan siif ta'u araarri kee baay'ee tolli kee dhuman qabu gaarummaa farjummaan kee kan bara baraa kan ta'e abbaa keenya abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos bara hamaa bara ulfaataa bara jabaa kana keessa lubbuu keenya foon keenya hafuura keenya ol keessatti eddee namarraa nu goote arras maqaa kee akka waammannuuf arras akkasi kadhannuuf arras dubbii kee akka dhageenyuuf akka dhugeessifnuuf carraa nuu laatte yaa Waaqayyo yeroo kana sin eebbisa galgala kana sin eebbisa maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u kas jedhan garboonni kee kan nuun hin badiin araarri Waaqayyo waan baay'ateef jedhan araarri kee waan nu baay'ateef jiraanne irra geenyeerra yaa Waaqayyo maqaan kee irra waaqaaf irra lafaatti haa eebbifamu kan kee olmaan kee nu bira danuudha gochaan kee nu bira danuudha kan kee himnee dubbannee mammaaknee faarfannee himuu hin dandeenyu yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u ammas sin kadhadha yeroo kanaa karaa kee gooftaa dubbii kee nutti dubbadhu yaada kee nu mul'isi hafuura qulqulluu sakan keetiin dubbachiisi gurra obboloota koo bani sammuu isaanii ibsi qalbii isaanii saaqi yeroo qabaannu kanarratti ulfaadhu jalqabnee hamma xumurritti nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin ameen. obboleessa keenya faarfataa guutuu Waaqayyo guddisee baay'isee isaa eebbisuu obboloota isaa wajjin meeshaa taphatan faarfatan hundumaa Waaqayyo bara kana keessaa faarfattoota Waaqayyoon faarfatanii hin quufne faarfannoo Waaqayyo hundumaan faarfatamaa baay'isee nu kaasaa waan jiruuf waa'ee isaaniif galanni Waaqayyoof haa ta'u sagalee Waaqayyoo torban arfaffaaf kan nuun walii wajjin barachaa jirru namoonni warri jalqabaa maaliin kufan waa'ee kufaatii irratti sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachaa jirra arras wantoota namoonni ittiin kufan walii wajjin barachaa jirra maaliin kufa namni sagalee kana qalbiidhaan hubannaadhaan akkasiin hordoftan barbaada macaafa qulqulluu keenya keessaa wanta Waaqayyo na hubachiise na barsiise waliin hirmaachaa jirra torban arfaffaadhaaf kutaan keessaa kaane kutaan nun irraa kaane seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee isa jiru arras nan dubbisaa akkas jedha dubbii Waaqayyoo namni abboommii cabsee kufuusaa kutaa kufaatiiti kun namni kan inni abboommii Waaqayyoo cabsee kufee namoota warra jalqabaa isa warri oriijinaalii ta'an warri ganamaa suni tuttuqqaa baay'ee kan hin beekne nikikkii baay'ee kan hin beekne akka bifa Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyootti kan uumamanii walitti dhufeenya gaarii Waaqayyoo wajjin kan qaban namoonni warri jalqabaa kan isaan ittiin kufanii kutaa kufaatiiti kutaa kana walii wajjin ilaala wanti dubbannu kuni waan salphaa fakkaata garuu waan guddaa godhee wanta darbedha
arras waan ani isinitti dubbachaa jiru kun waan waaqayyo na barsiise na hubachiise salphaa fakkaata yeroo haasaamu yeroo dhageenyu yeroo lallabamu waanuma beeknu wayi nutti fakkaata garuu jireenya keenya keessatti waan guddaa tokko tuqaa guddaa tokkoti kaa'ee darba waa sadiin durbadhe kanaan dura namoonni warri jalqabaa maaliin kufan isin yaadachiisuuf tokkoffaa of yaadachiisuuf haasaadhaan kufan oduudhaan kufan oduun salphaa miti haasaan salphaa miti yaada waaqayyo keessaa nama baasuu danda'a bofni hewaaniin kan inni ittiin kuffisee oduu odeessaa dhufe dhuguma waaqayyoo mukeetii dhaabbaa dooyinii kana keessa jiran hundumaarraa nyaatiinaa jedheetu oduudhaan kufan egaa namoonni barsiisu kun isin darbee peejii koorra galtaniis yuutuubii koorraas argachuu dandeessu yuutuubii luba gaaddisaa xilaa'uun jettanii isa jalqaba haasaadhaan kufan lammaffaa maaliin kufan enne ilaaluudhaan arguudhaan kufan wanti nu hin ilaallu wanti nu hin arginu ofun eeggannu taanaan jireenya afuuraa keenya nu dhabsiisuu danda'a wanta ilaallurraa wanta arginurraa of eeggannaa hin goonu taanaan jireenya afuuraa keenya nu dhabsiisuu waan danda'uu fi waan ilaallu irrattis waan arginu irrattis of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isinitti dubbadheera ofitti dubbadheera kanaan dura sadaffaa maaliin kufanii harkuma isaaniin kufan wantuma harka isaaniin kutatanii nyaataniin kufan walii isaanis kan isaan kuffisan kanumaan waan hin nyaatte addaamiif laatte waanuma harka keenyaan goonuuti yeroo baay'ee jireenya afuuraa keenya dhabna waanuma harka keenyaan goonuun waanuma harka keenyaan raawwannuun waanuma harka keenyaan dalagnuutiti yeroo baay'ee yaada waaqayyo keessa akeeka waaqayyo keessa sagantaa waaqayyo keessa lafa waaqayyo nu kaa'eeti baana firoota koo wanta harka keenyaan tuttuqnu qaqqabnurraa itti bubbuunurraa of eeggachuun gaariidha nu balleessuu danda'a waan ta'eef jireenya afuuraa keenya miidhuu waan ta'eef ituun beekiin mana waaqayyo keessaa nu baasuu waan danda'uuf of eeggachuun gaariidha arrammoo kan nu wajjiniin baran wanti waaqayyo na barsiise namoonni warri jalqabaa maaltu kuffise arfaffaa gomja'uudhaan kufan akkasidha boqonnaa 3:6 dubartittiinis ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gomjaasisaa ta'uusaa argite isa isaa irraa kuttee nyaattee abbaa manaa isheefis isa ishee wajjin jiruufis immoo hin laattee innis hin nyaate jedha maaliin kufan gomja'uudhaan namoonni warri jalqabaa maaliin kufan gomja'uudhaan wanti isheen ilaalte suni ishee gomjaasiseedha wanti isheen argaa jirtu sun wanti isheen ilaalaa jirtu sun wanti diinni itti mul'isaa jiru suni mukti suni ija ishee duratti maal ta'e mul'ate hin gomjaasise maaliin kufna gomjiidhaan kufna hawwii hamaadhaan kajeella hamaadhaan fedha hamaadhaan barbaacha halamaadhaan gomja'uudhaan kufna obboloota seexanni maaliif nu kuffisa beektu wanta nu gomjaasisu nu dura qabuudhaan nu kuffisa wanta ija keenya hawwatu wanta sammuu keenya hatu wanta laphee keenya hatu wanta nu gomjaasisu nu dura qabuudhaan nu dura fiduudhaan nu kuffisa seexan fedha hamaa nutti guute hawwa hamaa nutti guute kajeella hamaa nutti guute barbaacha hamaa nutti guuteetu nu kuffisa diinni seexanni biyya lafaa kana keessatti wanti ittiin nama gomjaasisu baay'ee qaba seexanni diinni biyya lafaa kana keessatti bittaa biyya lafaa kanaati wanta ta'eef yezzii alam gazii waan jedhu macaafni qulqulluun wanti aduu kanaa gadii irratti isa tabbooma wanta ta'eef biyya lafaa kana keessatti wanta ittiin nu gomjaasisu baay'ee qaba የሚያጓጓ የሚያባብል ብዙ ነገር አለው ሰይጣን ዲኒ ዋናማ ጎምጃሲሱ ዋናማ ሐወት ዋናማ አርኪሱ ዋን ባየ ቀባ ነሞኒ እረት እንደመቅኑ ታናን
sagalee waaqayyoon guutamnee hin jirru taanaani kanaan nu kuffisuu danda'a. Waan nama gomjaasisu nu dura qabee maal faadhame wanti nama gomjaasisan wanti seexanii nama dura qabu Yesuus durayyuu qabeera. Yesuus durayyuu qabeera. Wangeela Luqaas meenan dubbisa boqonnaa 4 lakkoobsa 3 lakkoobsa 5 lakkoobsa 9 dubbisa. Maal faadha isaan wanta ittiin inni nu gomjaasisu akkas jedha. Lakkoobsa 3 gubbaarraa Luqaas boqonnaa 4 lakkoobsa 3 seexanichi yemmus Yesuusin dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagaa kana buddeena ta'i jedhii abboomii jedheen. Maal dura qabe? Buddeen daabboo dura qabe. Eshi lakkoobsa 5 gubbaarraa modhanne ilaalla. Seexanichi ati ittaansee iddoo ol jedhaatti isa geessee amma libsu ijaatti mootummaa biyya lafaa guutummaa isatti agarsiise. Amma maal godhe? Guutummaa biyya lafaa kana, mootummaa biyya lafaa kana, miidhagina biyya lafaa kana, bareedina biyya lafaa kana isatti agarsiise. Seexanni maaliin nama gomjaasisa yoo jenne wanti ittiin nama gomjaasisu keessaa inni tokko maal? Buddeen daabboodha. Wanta jireenya keenyaaf barbaachisudha. Wanta jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisaa ta'an yoo dhuguma nama Waaqayyoo taate, yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana buddeena gooni jedheen. Maaliin arrayyuu seexanni yaada Waaqayyoo keessaa nu baasa nu gomjaasise? Buddeen. Buddeenidha firoota ko. Buddeeniin namoota baay'ee galaafachaa jira. Buddeenni karaa jallinaa dhufu diduun gaariidha. Buddeena karaa ammeenyaa dhufu diduun gaariidha. Buddeena karaa hin taane akkaataa hin taanetti dhufu diduun gaariidha. Akka Daani'el fa'a. Akkeeda Daani'el nyaata mana mootichaa nyaadhe dhugaatii mana mootichaa dhuge of xureessuurra dhiisuu na wayyaa'e. Raafuu nyaadhe bishaan dhuge warra kanaan gadi hin ta'u. Buddeen karaa Waaqayyoo irra nama kaachisu yaada Waaqayyoo isa kana gaa Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun isiniif haa ibsu. Namni karaa baay'ee buddeenitti ba'a. Karaa baay'ee buddeen argata. Karaa baay'ee waan jireenyaaf isa barbaachisu kana argata. Isa jalqabaa seexanni maalii nama dogoggorsa? Buddeena nama dura qabuudhaaf. Buddeena argadha taanaan jireenya koof buddeena nyaata naa fida daabboo naa fida taanaani maan nama najjeefne. Maan waan barbaadeen goon namni badaarraan deebi'u. Isa jalqabaa seexanni isa kana nama dura qabuudhaan nama gomjaasisee yaada Waaqayyoo keessaa nama baasa. Lammaffaa maal dura qabe? Mootummaa biyya lafaa kana. Wanta biyya lafaa kana nu dura qabeetu nu gomjaasiseetu Waaqayyo harkaa nu baasa. Boloota ko, bolottoota ko, firoota ko karaa peejii kanaa, karaa FB kanaa, karaa YouTube kanaa na dhaggeeffachaa kan jirtan biyya lafaa kana keessatti wanti itti qabatanii afan hin jiru. Hundinuun darba. Yeroo tokko seexanni diinni kana nu dura qabee nu gomjaasisee Waaqayyo irraa adda nu baasuu barbaada. Waan biyya lafaa kana, miidhagina biyya lafaa kana, bareedina biyya lafaa kana, mootummaa biyya lafaa kana, waan addunyaa kana nu dura qabee nu gomjaasiseetu yaada Waaqayyoo keessaa nu baasuu barbaada. Hin hafa, hin darba. Taayitaana ta'u, qabeenya ta'u, beekumsa ta'u, barcumna ta'u, wanti barbaade yoo ta'e, wanti kana fakkaatan hundumtinu wanta karaa Waaqayyoo irraa nu kaachisu taanaan nutti hafuusaa wayya. Nutti hafuusaa wayya firoota. Waaqayyo wajjin walitti nu buusa taanaan. Yaada Waaqayyoo keessaa nu baasa taanaan. Waaqayyo wajjin gargar nu baasa taanaan nutti hafuusaa wayya. Seexanni kan inni ittiin nama gomjaasisee
mana waaqayyo keessaa nama baasuu barbaadu tokko waan addunyaa kanatti arboomseema guddiseema miidhesseema cuccululiseema nutti mul'ata wanti hundumtuu garuu hin darba akkeedhe Salamoon hullu kamtu wanti hundumtuu akkasumaani wanti aduu kanaa gadi hundinuu akkasumaan egaan namoonni warri jalqabaa maaliin kufan gomja'uudhaan kufan wanti isaan gomjaasisaniin kufan har'as kanarraa of eeggachuun gaariidha gooftaan maaliin mo'ate sagalee waaqayyoon dubbii waaqayyoon mo'ate maaliin mo'anna kana sagalee waaqayyoon mo'anna dubbii waaqayyoon mo'anna firoota ko wanti agduu gadi hundinuu hin darba waan yerooti boleessa boleettii jaalalaanan si gaafadha wanti aduu kanaa gadi hundumtuu hin darba fedha hamaatti hawwa hamaatti kajeella hamaatti gomjii hamaatti of eeggachuun gaariidha namooti warri jalqabaa kan galaafate isa kana hin gomjaate jedha maaliin namoota warra jalqabaa kuffise gomjaasisuudhaan kuffise sagalee waaqayyo iddoo tokko dubbiseen ergaa arra waaqayyo naaf kennee nan xumura akkas jedha ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 16-17 wanti biyya lafaa kana keessa jiru hundinuu hawwiin foonii hawwiin ijaas jireenyaan kooroonis biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa hin dhufu ilaran deebi'ee sagalee waaqayyo kana wanti biyya lafaa kana keessa jiru hundinuu hawwiin foonii hawwiin ijaas jireenyaan kooroonis biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraan ba'u biyyi lafaa hawwiinsaa hundinuu hin darba namni fedha waaqayyo raawwatu garuu barabaraan jiraata wanta darbu kana duuka darbu naawoshu siyaawoshu nuwaawoshu biyyi lafaaf hawwiinsaa hundinuu hin darba biyyi lafaa hawwiinsaa hundinuu hin darba namni fedha waaqayyo raawwatu yaada waaqayyo raawwatu jaalala waaqayyo raawwatu garuu barabaraan jiraata wanta biyya lafaa kana keessa jiru hundinuu hawwiin foonii hawwiin ijaa jireenyaan kooroonis hin darba wanti kun hundinuu akka nu fudhatee hin darbineef ayyaana waaqayyo keessatti dubbii waaqayyo keessatti of eeggachuun wal eeggachuun gaariidha hin darba boleettii hin darba wanta darbudha namni fedha waaqayyo raawwatu garuu barabaraan jiraata galanni waaqayyoof haa ta'u haaleluyyaa ani nama barabaraati ati nama barabaraati nuyi nama barabaraati nuyi sanyiin bannetti dubbii waaqayyo isa jiraatuuf isa akka jiraatutti hafuun lammaffaa haaraa taanee dhalan kanaaf waan darbu kana duukaa luucca'uu hin qabnu waan darbu kana duukaa fiiguu hin qabnu waan darbu kana isa seexanni nu dura qabee nu gomjaasisu kana tuffachuu qabna maqaan isaa eebbifamu kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa warra of qaban ta'a abdii keessan guutummaa yaada isaa isa yeroo Kiristoos mul'aturra isa dhufurra kaa'adhaa jedha sagalee waaqayyoo akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foon isa bara du'ummaa keessanii duukaa hin bu'inaa kajeellaa foon keessanii kana duukaa hin bu'inaa jedha nuyi sanyiin bannetti dhalan dubbii waaqayyo isa jiraatuuf isa akka jiraatutti hafuun boleettii ko boleessa ko obboloota ko firoota ko namoonni viidiyoon kun karaa garagaraa isin bira ga'e namoonni warri jalqabaa maaliin kufan waa afurri qulqulluun na barsiiseen isin wajjin hirmaachaa jira isa tokkoffaa oduudhaan kufan haasaadhaan kufan isa lammaffaa arguudhaan ilaaluudhaan kufan isa sadaffaa waanuma harka isaanii kutatanii nyaatanii
waan marka isaanii godhanii waan marka isaanii kutatanii olii laataniin kufan isarfaffaa gomjawudhaan hawwuudhaan kajeeluudhaan fedhuudhaan kufan sagalee dhageenye kan akkatti yaannu waaqayyoo hunduma keenya hagargaaru waaqayyoo bannaa nuuf kennu tarii namoonni oduudhaan kuftanii jirtan waan argitan ilaaltan irraan kan kee birqii isinitti fakkaatee kuftanii jirtan namoonni harka keessaniin namni siixatee isinii kennuu fi keessaniinis fudhattanii ofitti guuttanii kuftanii jirtan waan nama gomjaasisu waan lafarraa kanaan kuftanii jirtan waaqayyo gooftaan maccaa eessa jirtaa siin jechaa jira eessa jirta waaqayyo si beeka waaqayyo na beeka waaqayyo nu beeka waaqayyo duratti kufnu yaada garaa keenya gedderannu qalbii keenya diddiirannu buleettii koo buleessa koo wanti biyya lafaa kanarraa hin darba waan yerooti waan ta'afudha kottu mee kana kadhannaa fedha waaqayyo raawwannee darbu kana hawwinaa kanan isinii kadhadhaa isinis naa kadhadhaa warri fedha keessan ta'e olii hojii waaqayyo na kadhan waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus galanni siif haa ta'u karaa tokkos karaa lama sin dubbatta yaa waaqayyo akka kanatti dubbii kee nu barsiisuu jaallatteetta laa yeroo kana karaa peejii kanaa karaa FB kanaa karaa YouTube kanaa galanii yaa gooftaa namoota dubbii kee dhaggeeffachaa jiraniifan si kadhadha nan kufe kan jedhan maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee araarri isaaniif haa ta'u yaa waaqayyo araarra godhiif waan dhagaan irraan kan ka'e waan argan irraan kan ka'e waan kutatanii nyaatan irraan kan ka'e harka isaaniitiin waan ofitti fidan irraan kan ka'e wanta biyya lafaa kana waan darbu waan hafu kana gomja'u irraan kan ka'e namoota mana kee keessaa ba'anii jiraniif namoota harka kee keessaa ba'anii jiraniif namoota dhugaarraa fagaatanii jiraniif namoota yaa waaqayyo gooftaa jireenya hafuuraa isaanii akka durii ta'uu dadhabe kanaaf yeroo kana sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin buleessa kanaaf araarra ta'u buleettii kanaaf araarra ta'u cubbuun dhiigni kee hin qulleessine tokko iyyuu hin jiru dhiiga Yesuusiin yeroo kana kaasanii qulla'anii adda ba'anii siif kan jiraatan haa ta'an yaa gooftaa koo sin kadhadha ofii koofis buloota kanaafis sin kadhadha bara hamaa kana keessa bara ulfaataa kana keessa bara jabaa kana keessa baratti yaa waaqayyo gooftaa cubbuun balbala nama hundumaarra riphee nama eeggachaa jiru kana keessa bara namni of gadhiise kana keessa yaada kee goonee jaalala kee goonee fedha kee goonee akka dabarruuf ayyaana kee nu baay'isi nu gargaari yaa waaqayyo yootu nu gargaarte malee foon keenya dadhabaadha biyyi lafaa nu goyyomsa seexanni nu goyyomsa waan baay'ee nu dura qaba waan baay'ee nu dura fida waan baay'ee nu gomjaasiseetu mana kee keessa harka kee keessa iddooti nu kaasti nu keessee nu baasuu barbaada yaa waaqayyo gooftaa kanarraa obboleettii kana eegi obboleessa kana eegi na eegi gooftaa namni fedha kee raawwatu namni yaada kee raawwatu bara baraan jiraata warra bara baraatti ati nu dabali galanni siif haa ta'u kana hundumaa waan gootuuf maqaan kee ulfaatu yaa waaqayyo biyya keessa jirruufis immoo si kadhanna maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ilaa inni lubbuu balleessaa jiru inni dhiiga dhangalaasaa jiru afuurri du'aa biyya kana keessatti ba'ee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru kan rukutame haa ta'u isa kaan konkolaataadhaan isa kaan yaa waaqayyo gooftaa harka namaan isa kaan rasaasaan isa kaan yaa waaqayyo karaa garagaraa galaafachaa kan jiru ergamaan du'aa biyya kana keessatti ba'ee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin haa waraanamu humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin haa waraanamu isa kaan koronaa vaayirasiidhaan isa kaan yaa waaqayyo gooftaa vaayirasii garagaraan isa kaan yaa gooftaa makiinaaf horii nama walitti buusuudhaan isa kaan yaa gooftaa meeshaa ammayyaatiin balleessaa kan jiru kun maqaa Yesuus Kiristoosiin hacamu maqaa Yesuus Kiristoosiin hacamu humni du'aa kun hacamu hangoon du'aa kun hacamu ergaan du'aan kun hacamu mee kadhadhaa firoota koon kadhannaa afuura du'aa biyya kana irratti ba'ee jiru keessumaa biyya Itoophiyaa kana irratti biyya Oromiyaa kana irratti ba'ee jiru irratti meen kadhan ergamaa du'aa kana ilmi waaqayyo Yesuus hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateera ergamaan du'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa waraanamu du'i akka tasaa du'i dingataa maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kana nargatiin mana kana nargatiin yaa waaqayyo buleettii kana nargatiin buleessa kana nargatiin anaaf mana koo nargatiin maqaa Yesuus Kiristoosiin ergamaan du'aa waraanamu
ergamaan du'aa waraanam ergamaan du'aa waraanam kaabarraa haqabam kibbarraa haqabam baharraa haqabam lixarraa haqabam guutummaa biyya kanaa keessaa haqabam maqaa Yesuusiin haqabam maqaa Yesuusiin haqabam maqaan Yesuus humna hojjetu of keessaa qaba maqaan Yesuus maqaa maqootarra caaludha maqaan Yesuus maqaa isa du'a mo'ee ka'edha maqaan Yesuus maqaa isa si'ool hin dandeenyedha du'i hin dandeenyedha maqaan Yesuus isa harfiin du'a meerre mo'ichi kee meerre isa jedhedha maqaa isa du'a mo'ee ka'e nan du'a nana siinan morma du'a nana siinan morma du'a nana siinan morma maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirtuuti qabami yaa gooftaa biyya kanaaf araara godhi yaa Waaqayyo sin kadhadha warra biyya kana geggeessan yaa Waaqayyo warra politikeenyota kana sammuutti deebisi yaa gooftaa qalbiitti deebisi yaa gooftaa hubannaatti deebisi gooftaa hafuurri hamaan ittiin gargaaramin seexanni ittiin gargaaramin inni hamaan sun ittiin gargaaramin ni dhiiga dhangalaasu sun ittiin gargaaramin hafuurri yaa Waaqayyo biyya kana keessatti ba'ee jiru jawwee hamaan ekaraatti hidhatee kana deemu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru kan waraaname haa ta'u hafuurri afaan isaa banate jawween afaan isaa banate dhiiga qeensee dhugaa jiru kun lubbuu ola deema lubbuu daa'immanii lubbuu namootaa yaa Waaqayyo karaatti kutaa jiru kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru haa qabamu yaa Waaqayyo ergamaa du'aa kana sigaa jedhi gooftaa sigaa jedhi yaa gooftaa nurraa dhaabi yaa Waaqayyo qaala'insa jireenyaan argita haala jireenyaan argita namoonni baay'een jiraachuu dadhabaniiru yaa gooftaa waan harkaa gara afaanitti geessatan iyyuu dhabaniiru araar yaa Waaqayyo biyya kanaaf araara godhi araar yaa Waaqayyo akka lubaattan araara si kadhadha akka lubaattan araara si kadhadha yaa Waaqayyo erga araaraa baannee deemna yaa Waaqayyo araarra ta'u yaa Waaqayyo araarra ta'u dhumiinsi kana caalu hin ta'in badiisi kana caalu hin ta'in yaa Waaqayyo gooftaa saamichi kana caalu hin ta'in maaloo yaa Waaqayyo ija araaraan nu ilaal ija dhuufamaan nu ilaal ija araaraan nu ilaal warra beelaa yaadan warra rakkatan yaadan hadhayyeessaa yaadan gursummaa yaadan ijoollee abbaaf haadha hin qabne yaadan yaa Waaqayyo abbootiif haadholii ijoollee hin qabne yaadan yaa Waaqayyo gooftaa hiyyeessa yaadadhu yaa Waaqayyo yaadadhu yaa Waaqayyo milladhu gooftaa karaa karaan hin jirre karaa qabda yaa Waaqayyo yaadadhu yaa Waaqayyo yaadadhu yaa Waaqayyo yaadadhu gooftaa koo ati gidduu nuu gali siyaasa isaa nuu fayyisi diinagdee isaa nuu fayyisi yaa Waaqayyo hawaasummaa isaa nuu fayyisi adaraa nuu fayyisi wanta ulfina keef hin taane biyya kanarraa galagashi wanta sitti hin tolle biyya kanarraa galagashi wanti ulfina keef hin taane biyya kana keessatti ammayyuu hin moo'in yaa Waaqayyo wanti si biraate wanti oliite wanti ti barbaadde hamoo hin goota ulfaadhu raawwatta ulfaadhu waan gootuuf waan raawwattuuf sitti iyyina galanni siif haa ta'u sagalee kee waan nutti dubbatteef waan nuuf faarfatamte waan nuu kadhatamteef isa si kadhannuun ol waan gootuuf maqaan kee haa eebbifamu dubbii kee kana mokkatti yaan jireenya hafuuraa keenya akka eeggannu yaa Waaqayyo gooftaa fedha kee raawwannee jireenya bara baraaf akka qophoofnuuf nu gargaari maqaan kee haa eebbifamu sagantaa keenya irratti yeroo hundumaa argami maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu boloonni biyya keessas biyya hambaa jirtan isin namoota baay'eedha na wajjin jirtu waaqeffachaa jirtu sagalee Waaqayyo barachaa jirtu eebbifamaa naafis kadhadhaa isiniifan kadhadhaa biyya keenyaafis adaraa kiristaanonni boloonni boloottonni haa kadhannu ma Waaqayyo geeddarama jijjiirama fidutti haa kadhannu warri immoo mana Waaqayyo keessaa baanee jirru utuu hin beekin haa deebinu sagalee Waaqayyo fiddoo alaannu Waaqayyo isin haa eebbisu amma immoo lubi akkas jedhee haa eebbisu waan jedhuuf dubbii Waaqayyo tabbooma kanaaf lubi eebbisuun isin eebbisaa harka keessaniif garaa keessan gara Waaqayyo keessanitti ol fudhadhaa eebbasaa fudhadhaa Waaqayyo si haa eebbisu si haa eegu Waaqayyo fuula isaa siif haa ibsu sitti haa araaramu Waaqayyo fuula isaa gara keetta deebisu lafati jirtutti nagaasaas hamma bara baraatti siif haa laatu maqaa Waaqayyo kan abbaatti kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen torbee wal arginaa eebbifamaa eebbaaf ta'aa maqaan Waaqayyo haa eebbifamuu ulfaadhaa.